يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسن جالة داسيتو بيكا وان كيسة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نجا جفت فياك السنيور دفتو تكيا الحمد لله نجا قلت ربي من الليل الراجحو قيامان دفتي والله ودون قدا نمو قيامو في ديما أرتستي إبراهيم آدم دوانا الدنيا كان رابقة تجرى يرو دربي يرو ديرا كيسا لبما تري siree irra galee achi namoonni deemanii namoonni beekamtii qaban deemanii Oromoon namni takka hin beeku ka irraanfatame bira deemanii mucaan mu'aaziin kun faanti bira deemanii xiqqoo wayyatee mana yaalaallee deeme dhibamuu isaayyuu dhiyeenna kana ka duraa malee baay'ee halluu daawweeti hin dhibamti jedhan yeroo baay'ee beeksisaa turan samuuna kana jechuudha. Inni yeroo duraa tokko cabsatee wayyatee ol jedhee deddeemullee galee hadha kunoo du'aan addunyaarraa boqote jedhanii sheerii doftornaa fi adiitiin mucaa kanaa mu'aaziin jala arge footoo sheer godhan jechuudha. Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Namni addunyaa kanarraa hafuun jiru namni kamuu tarama deema. Artistoonni bara darbirraa eegalee yeroo Haacaaluurraa eegalee gootonni artistoonni waluma faana deemu jiranii boqotu jiranii Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Isiniin jedha wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Umrii ofii guutuu qabsaa'ee ummata Oromootiif qabsaa'ee qaama ofiitiin odoo mana gaarii keessa galee nyaata gaarii nyaatiin haala hiyyummaa kanaan du'e duniyaan haganuma jechuudha wallahi. Duniyaan haganuma haga jiran fayyaa namaa kennu haga jiraatan hin beekani. Kun wallahi guyyaan dhuftee artistiin kunillee bakka deebisaa hin qabne deemee jira. Rabbi rahmata isaa godhu wanti godhan hin jiru. Ana alii isaatii fi ummata Oromoo kan inni qabsaa'eef mara isaa Rabbiin sabrii haa kennuufi. Baay'ee nama gaddisiisaa wallahi haala hamaa keessa ture. Anillee jechuun waa'ee qaamaan beekaa miti. Yeroo baay'ee mu'aaziin kun faati yeroo duraa viidiyoo illee waraabanii baay'ee tokko algarraa hafee yeroo duraa deebi'ee wayyatee ka'e haga ka'ellee dhibeen kaan nafa waan seenteef fixee fayyuu hin dandeenye jechuu gadhuma guyyaan itti dhuftee boqatee asirraa addunyaa kanarraa deemee jira gara ganda akiraa. Isiniin jedha Rabbi rahmata isaa godhu Rabbi fuula gaarii isaa simatu. Isiniin jedha wallahi sirbas qaata dhiisee qaata yaani amma inni nama guddaa jechuu sirbi isaa tokko maal jedhaa wanti irratti yaani istiidiyoo keessa gisee tokko ni yaadadha faffacaanee maalooyye akkas jedhan fakkaate sirbi isaa. Kasi Rabbi rahmata isaa godhu wallahi duniyaa hagana gabaabduu tanaaf lafa nyaattee nama fixxuta nyaatanii finne kanaaf ummanni miidiyaa irratti ta'ee lafa irratti ta'ee keessattuu ummanni biyya keenyaa ummanni Oromoo wal nyaata jechuufuma ijoolleen biyya namaa jirtu ija ol keessaa baaftee kariskii barbaadata deemu qabee karatti ija ol keessaa baasee wal ajjeesee wal qaqqalee jiru aganaatiif jechu subhaanallah ufumaa olii tolaan jiru jechu Oromoon. Akkasii Rabbi keerii haa godhu. Namni kamuyyuu namni du'an dhandhamne hin jiru. Kulli nafsi zaa'iqatul mawt jedhani lubbuun du'an dhandhamne hin jiru. Namni kamuu eega dhalatee du'uu isaan oolu. Garuu akkuma gubbaa kana jiru subhaanallah wal jibbinee ka ijaan ol beekus ka wal hin beeknes wal nyaannee wal jibbinee mataa wal garagalchinee nama beekamtii hin qabne yaadatanii ka beekamtii qabu ammoo hinaaffaan dudda kutee itti duulanii arrabsanii
daa'imni xiqqoon isaanii naftu ay oromoo wallaahi akkasi rabbi kayriyaa godhu rabbiin isaanii haa araaramu addunyaa kanarraa boqotan jedhaniirani sa'aatii tokko gahee amma poosti godhe jechuu naaf yaade baay'ee nama gaddisiisaa wanti olii kadhata araaruma aanaalii isaa ammallee irra deebisaanii ummata oromoo maraaf jajjabinaa kennu wanti godhan hin jiru osoo beenne namni tokko yoo ollaa kennaa du'u namni nu beenne tokko yoo du'u namni kun silaa qormaata ta'aa fi fudhataa deema jechuu qormaata akka qormaata tokkootitti qorama deema ani boru maal ta'a wanta namni kun dhandhamuu danda'a ani lubbuun tiyya addaa ani namaan addaa gubbaa kanarra hafaa moo duuti na eeggatte akkuma nama saniin jabaan hafaan jiru laafaan hafaan jiru mee namni tokko qabeenya qabaateef gaafa guyyaa itti dhufte beekamaa ta'ee feemasii ta'ee gaafa guyyaan azalli itti dhufte namni hambisuun jiru qabeenyi isaa fooqeen ka wallee huccuu takkitti uffatee waan jijjiiratu hin qabneef ka akka Mansuur Jamaalillee suufa meeqa qabu baamuu dima takkitti asirraa deema kanaaf duuti hiyyeessan jettu dureessan jettu rakkataan ka qabu hiyyeessan laaluu rakkataa yoo rakkate nama isa laaluun qabu wallee artistiin kun yeroo baay'ee rakkataa ture hatta manni inni keessa galu mana dhoqqeen laxxafamee dhoqqeen sun irraa kaka'e jechuun viidiyoo isaa yoo argitanii turtaan arge akka tasaa jechuun baay'ee qalbii nama cabsa wallaahi odoo guyyaa takkitti isaan dabarin oromoof qabsaayaa umrii ofii guutuu oromoof kenne mana gaarii keessa firaasha gaarii irra odoo rafin yoo as dhiyeenya kana qarqaaranii taate malee baay'ee tokko rakkoo keessa ture haga dhibamee haati manaa isaa gatteellee biraa deemuu geette wallaahi baay'ee nama gaddisiisaa isiniin jedha silaa osoo amara taate osoo saba biraa taate nama beekamaa akkanaa kana soqanii ebaluun su'eessa jiraa jedhanii waan akka artistoota waan akka nama feemasii kana ta'e kana hin gatan jechuudha kenna bakka yeroo saniif hoo jedhee oduu nama hin qabu jechuudha yoo akka tasaa namnummaan rabbiif laaffiseef keessaa yaadatee dhaqee sanuu ka inni bootaa ga'ee afaan qabrii ga'ee inni osoo namni takkittiin isaan argin dhibeen miidhamee ture ka itillee irra galee yaane akka aadaa kennaatti itillee irra jedhanii algarra galee algarraa ka'uu dadhabe yeroo san xiqqoo bayyanachiisan maaliif dhabatu algarra isa galchee osoo yeroon qaqqabamee ka yaalamu taate inuma yaalama jechuun inuma bayyanata qaama isaa nyaatee haga fixe dhibeen namni arge jechuudha kanaaf wallaahi olaa jaalannu hagam ka addunyaa kanarra jiraannu idme likkii asirra hin jiraannu umriin gabaabduudha osuma amma argama amma dhabaman jechuudha isaanii nama guddaa kanaa miti daa'imni xiqqoo yoo itti dhufe namni asirraa hafuun jiru kanaaf yaa oromoo olaa qabannu ijoolleen keessatti wallaahi karaa kana du'a kanarraa jechuudha ijoolleen biyya ambaatitti wal cafacaftan ijoolleen biyya ambaatitti akka feetan wal gootanii ija wal keessaa baaftan mee du'a tana yaadadha osoo boru isinillee akkuma isin harka keessanii akkas gootanii rabbiin harka ofiitiin qabee waan isa taru san yoo isinitti dhibee ho'i isin qaama keessanii rakaa'e mee eenyutu isin raafuudha garuu nama isin cafacaftanii ija keessaa baaftanii maal jettan dandeettii isaatiin rabbi waa inni jiraatu rizqii sanii olii isaa kennuu danda'a garuu isin qaama keessan kana nyaattan jechuudha oromoo taatanii afaan tokko haasa'aa afaan tokko dubbataa sanuu biyya namaatitti akka feetan yoo ol gootan du'a tana yaadattanii du'a guddaan beekamaan laafaan jabaan namni hundirraa nafne kana yaadattanii akkasii waliin miidhinaa bakkuma kamittuu eenyurraallee duuti hin haftu kana maraafuu isaa kana wallaahi hedduu irraanfatamee hedduu dagatamee haga dhibeen qaama isaa nyaattee
bakka gahe mu'aaziin kun faadhaqanii waa gagargaaranii akkasi bayyanatee ol ka'e jechuudha. Haga ol ka'e dhibee isaarraa hedduu dandamatu hin dandeenye kunoo gaafa guyyaa isaa geette boqote. Kanaaf homaayyuu miti namni addunyaa kanarra hafuun jiru duniyaa jettanii waliin nyaatina isiniin jedha. يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتا كدا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لداسي تبيك وان كيسة يا